Ashamaa kafuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kana ana biraan biruutu isinitti himama. Magaalaa Buraayyuutti sanbata darbee eebba hoteelaa irratti humnoota nageenyaan reebichi hamaan kan irratti raawwate weellistuu hawwii Qananii intalli Ilfinesh Qannoo fi koomeediyaan Yaareed yeroo ammaa hospitaalatti argamu. Reebichi gara jabinaan duratti raawwate kun waan ta'uu hin malle jetti aartist Hawwii Hayileesuus yookiin Hawwii Qananii. Mootummaan dubbii tasgabbiin yoo laale wayyaaf jetti aartist Hawwiin. Artistiin biraa koomeediyaan Lij Yaareed gama isaatiin miidhaan akkanaa qaama nageenyaarraa kan eegamu miti jedha. Artistoota lamaan hospitaalatti argamuudhaan dubbisnee jirra. Eebba hoteelaa ture. Walumaan deemne. Fira Dassaaleentu eebba hoteelaa qaba ture. Isaan tuna fudhatee deeme. Dhuma jala kan isaan dhufanii dubbii barbaadan. Malee jalqaba hundumtuu nagaan maxxanachaa ture. Ka'umsa dubbii yoo yaadatte ta'ee ijoolleen waboo abaa'oo jedhanii faarsaa turanii sirbaa turan. Nama irratti dubbiin xixiqqoo jalqabe. Sa'aatii kamirratti amma eebbi hoteelaa raawwatee jira moo namni bashannanaa galuuf turre nuti makiinaa qopheessaa turre galuuf. Namatti nagaa dhaamaa turre. Kanuma irratti dubbiin jalqabame. Namni nama tuqeen jiru kan saa faarse. Abaa'oo faarsanii waboo faarsanii sun mirga dhuunfaa isaaniiti. Abbaan barbaade faarsuun mirga isaati. Erga dimookiraasii jedhame immoo sun dubbii ta'uu hin qabu. Kun immoo akka namni xiiqiidhaan ofitti deebi'u godha malee kun dubbiin qabbaneessu. Mataa keessaa harka ammas keessa jira mukti. Asiin bahee asiin galee asiin bahee as bira cabee jira. Miiladhaan maka hundumaadha. Garuu kan baay'ee miidhame harka koo fi mataa koodha. Amma mataan koo hodhamee jira. Asii walakkaan isaa hodhameera. Amma walakkaan isaa mukti keessa jira. Inni ba'uu qaba amma. Mukaan sirreeban jechuudha. Yaa shimala irratti caccabsanii. Mootummaa kanaanii ofitti deeyaan jedha. Yoo of dabanii ofis badanii nama balleessu ta'a. Ofitti deebi'a. Jechuun nuti taphachaa turre hawwiinis sirbaa turte jechuun walumaan taane gara xumuratti nama hundumtu kan deemus deemee kanaaf immoo waliin taphachaa turre sirbinaa maal jechaa akkuma Oromoo akkuma maatii waliin taphachaa turre dhufanii mana cufanii wanno jedhii mucaa tokko reebanii hawwii immoo dhiisii jennaan maaltu si galchee jedhanii dhiirayyuu akkasitti rukuttu si galee amma guushii rukutanii ani deemnaan akkas na qabanii na teessisan ammas mana yaalaa geessuuf ka'ee deemnaan afurtaan na reebanii na qabatan. Ennaan ishinis soofin beektu turte Dassaaleen beekamaas rukutamaa ture ijoollee biraas baay'ee turanii isaanis reebamanii waan akkasii nuti isteediyoomiin nu fudhatanii hawwiinis ni beekti nama jaarsoliin gurguddaa jiranii turan abbaa gadaas tokko jiranii achi lafarratti gangaladhaa jedhanii wanno uleedhaan safuyyuun beekan yoo ishiin uffata aadaa uffattee jirtu xarabaadhaan minaan booksiidhaan afur ta'anii dubartii tokkoof amma isaan kana dhiira jettee wanno goota poolisii isa tokko humna addaa uffattee isaan sana immoo amma leenjii kan fudhatanii jiru miti idaa nuuf leenjii fudhatanii. Nama meeqatu miidhame Lij Yaareed yaada? Nama baay'ee nama 65 akkasi isteediyoomii keessatti fudhatanii doktariin gurguddaa jiranii Piroofeesar Faahuleedhaan reebanii. Haleellaa artistoota irratti raawwate kan ilaalchisee deebii gama mootummaa baruudhaaf kantiibaa magaalaa Buraayyuu obbo Salamoon Fayyee fi Komishinara Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa fi deddeebiin bilbila nu jalaa hin kaafne ta'us ibsi fuula feesbuukii waajjira dhimmoota koominikeeshinii magaalaa Buraayyuun bahe akka mul'isutti bulchiinsi magaalichaa miidhaa kana eenyu akka qabsiise gareen poolisii ijaaramee qorachaa jiraachuu barreessee jira. Miidhaan kun kan qaqqabe garaagarummaa filannoo sirbaan walitti bu'iinsa ture hordofeeti jedha ibsi fuula miidiyaa hawaasaa kan magaalaa Buraayyuu kun sababa walitti bu'iinsa kanaatiin namni hidhame tokkollee hin jiru jechuudhaanis haala. Qaama miidhaa kana qaqqabsiise qorannee seeraaf dhiyeessina jechuun poolisii magaalichaa wabeeffata barreeffamni waajjira dhimmoota koominikeeshinii magaalaa Buraayyuu fuula feesbuukii irratti bahe kun.
Oduu kana wal qabatuun gocha artiistota Oromoo irratti raawwate kana ni balaaleffannaa jedhu artiistonni OMN dubbise. Akeekni waan kana artiistota sagalee uummataa ta'an rifachiisuudha jedhu artiistonni kunneen. Warra badii akkana raawwate seeraaf dhiyeessuun olaantummaan seeraa akka kabajamu gaafatanii jiru. Artiistota tokko tokko hospitaala isaan argamanitti dhaqnee dubbisnee jirra. Hawwiin nama tokkoo miti. Hawwiin uummata Oromooti. Hawwii irratti wanni aggaamame uummata Oromoo guutuu irratti waan ta'e. Hawwii jechuun weellistuu sagalee uummata Oromooti. Akkasumas sammuun silaa adoo taate hawwiidhaan jechuun uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun immoo haati sii fakkeenyaaf warra kaleessa siidhaan saniif balbala qabsoo teetee turte. Akka isaan nama dhaananuu fi miti kaasiin qabsaa turte haatisi. Bosona keessa turte, qabsaa turte, baqataa turte. Ilmi Oromtichaa gudeeda Oromootiin bahe maquma adoo hawwiin wawuu balleessite isiinuun balleessine. Maal jennaan beektuudha. Uummata Oromootiif sagalee ta'aa turte, uummata Oromoo qofa hin ta'in cunqurfamoota biyya kanaatiif sagalee ta'aa turte. Hawwii motii haadha isiitu laalanee silaa adosi waan fedhe balleessitee intala qannooti jedhanii irraa dudda galuu qaban turan. Maal jennaan keessumattuu isiin dhaltu sanirra darbee intala haadha beekanuuti intala akka abbaatti teete bosona keessaa baatee intala guddittee sadarkaa kanaan baatte. Isii laalanee adosi yoo balleessiteelleetti intala qannooti jedhanii irraa godhuu qaban turan. Sanirra darbee suyyakka biraa ta'e waballeessuu dandeetti nama. Seerri jira. Seerri immoo nama dhaanaa cancabsaa akkasi dhiiga dhangalaasaa jedhu hin jiru. Hiikni inni naa kennu bilisummaan keenya bilisummaa sobaa ta'uudha. Dubbiin kun hawwii irratti ni galle sii galee dheengadda jalqabanii bubbulanii guyyaa lama sadan tokko jechaadha. Kan hawwii irratti raawwate immoo akka malee waan nama rifaasisuudha iyyuu. Kanaan dura ijoollee durbaadhaa akkasitti rukutan turanii xiyyeeffannoon isaanii maal akka ta'e baay'ee ulfaata. Ani yeroo jalqabaa ana dhaqee fide beektee makiinaadhaan saayitiin argatte lubbuudhaan nafte dheeneen. Haalli itti deemu jiru kun badaadha. Kanaafuu yoo biyya bulchina ta'e tasgabbiidhaan waan FB irraa banee funaananii akka biyya bulchu tokkotti ta'anii emotional ta'anii walitti duuluu kana dhiisanii yoo biyya bulchan taate tasgabbanee gatta'anii gosa iyyuu akkasiin bulchan. Kanaafuu akkaataa kana jedhaa garri itti deemu jiru kun nu yaachessa. Kaleessaa yaadne ammallee yaadaa deemuu qabnu uummata Oromoo qabnammoon qabsoon akkaataa kanaan hin ta'u itti fufa. Baga haftee obboleettiin teenatullee. Gochi sukkaneessaan akkanaa kan kaleessa irratti raawwate deebi'ee ijoollee kooratti ni raawwate yaadeen turree jettee haalli itti deebistee jira. Ilfinesh qannoo jechaadha. Baay'ee gadditeerti isheenis dhukkubsattuudha. Caalaatti immoo akka haamileen ishii cabuu akka gadditu taateeti jirti. Kanaaf deebi'ee kan nan argee yaadne jijjiiramni kuni dhugaa seetanii ijoollee kiyyas fidee yaada jedhu kaaste. Mootummaan biyya kana bulchu namoonni inni bobbaasu lafumaa kan kanatti nama reeban taanaan biyyi kun boruun isaa egereen isaa anaafis siifis namoota kan biraafis wabiin nuti qabnu tokko illee hin jiru jechaadha. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa guyyaa jimaataa darbe miidiyaaf kenneen hidhaa jumlaa magaalota naannawaa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti miseensotaa fi deeggartoota isaarratti raawwatamaa jiruuf mootummaa komate. Gorsaa olaanaa ministeera muummee obbo Leencoo Baatii immoo namni hidhameen jiru intarneetiinis addaan citee hin beeku jechuun Aljeeziraatti himan. Kunis dubbii kaase. Dabalataan immoo rakkoo magaalaa ta'een artiistoonni miidhamuun dhimma ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'eeti jira. Waa'il koo guyyoo waariyoo gabaasa dabalataa miidiyaalee hawaasaa irraa walitti qinceessee jira. There is no any time internet was blocked. I mean, who should people believe? Gurraan dhal guyyaa kudhan afurii gaaf jimaata jechuu addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n ibsa gaazexeessitoota kenneen hidhaan jimlaa naannawaa Finfinneetiif godinaalee Oromiyaa gargara keessa miseensotaaf deeggartoota sarara godhamaa jiraachuu miidiyaaleetti himachuun namooti 350 caalan sabab tokko malee qaamolee nageenyaatiin uguuramuu beeksise. Kan malee leella gara jabeenya qaamolee nageenya waggaa tokkoliif Oromiyaa keessa godhuu jirtu namooti nagaa ajjeefamuu Gujii Booranaaf Wallaggaatti immoo rakkoon tun akka jabaachaa dhufu miseensi koroo jiraawwachiif Tabaawaa Mikaa'el Boorana afaan guutee dubbate.
galgalumsun gorsaan olaanaa muummichi ministeeraa Bileencoo Baatii gaafiif deebii gaazexeessa Aljaziiraa Maadii Hasan waliin godheen daaba qaamoleen idil addunyaa miidiyaaf dhaabbileen mirga namooma Human Rights Watch faan arganii raga baawwaakkachuun namoonni tokkolleen sababa ilaalchisaaniitiin akka hin hidhamin intarneettiilleen akka addaan iccitin dubbachuun Oromoo yisiisuuf illee taajjabsiise. Gochi Leencoo Baatii gorkanaan jabduu aariin katti dhagaamtu fayyadamtooti miidiyaa hawaasa hedduu Leencoo qeequun gaafiif deebiin itti gaafatama dhimmoota koominikeeshinii wayyaanee duraanii Geetaachoo Raddaa waliin godheef taarrinnaa bifiroont irratti dubbatu wal bira qabanii hoommatanii Toob Gaardner faallee dabalatee namooti rakkoo Itoophiyaatti dhiyeennaan hordofan Abbi Leencoonis sobee jechuun dubbii harka busheessan. Adooleen buliin gurraandhala 15 bara 2020 jechuun guyyaa sanbata yookaan afaan faranjiitiin Satarde baanan qaamoleen nageenya artistootaaf namoota hoteela Burraayyuutti argaman irratti haleellaa raawwatte namooti hedduun miidhamu duunjatu fuul miidiyaa hawaasa dhuunfaatti. Kaanumattaan sun artistiin beekamaan Lijaareet jedhan istaadiyoomii Burraayyuu keessaa reebamne lafa nu gangalchanii immoo bombinan boochiftu qopheessuu jira. Ani immoo kophaa baasanii na caccabsan jechuun yoo barreessu. Daqiiqa muraasaan duub suuraa weellistuu Hawwiil Finesh Qaanoo kadhiigaan faalan fuul miidiyaa hawaasa balleessuun dhiibbaan mirga namooma qaamolee nageenya uummata nagaarra goot bal'atte mul'ata. Gochi godhamee jedhan kanaan Oromoon diqqaaf guddaan nama wacce kabachiisiifti yoo ta'u gocha artistoota kanarra godhamee yaadu rogeeyyii miidiyaa hawaasa tokko waliin ilaal wallola taqanii agaatiin itti keeyya dhiigni dubartii akkasii yommuu dhangala'u arguun baay'ee nam dhukkubsa namni gara dubartii keessa bakka middeebee akkana dubartii irratti hojjata dubartii dhiigde sideessati immoo reebde dhiigsita harka namaatti ulfaatu jaran amma akkan goote galtee harkan keenya gaafatta haadman keetii ammattee rafta bariitti dubartii Oromoo dhiigduuf boos darbee hin jenne poolisiin seeris kamiin akkanan namreeb Oromoon kanaaf gati baase qeerroof qarre meeqa akkanaaf wareegama ay jijjiiram jechuun yaadu fi muummefaat rogeessi gameessi ayya Bashiir yookaan Boruu Barraaqa jedhan immoo akkan jedhu waan hedduu nam rifachiisaat artist Hawwii yookaan intalti gootitti artist Ilfinesh Qannoo bifsuu kaneessa kan fakkaatuun poolisii Oromiyaatiin dhaanamtee kajedha dhaga'oo jirra Hawwiin artisa bisii guddisuuf biyya Awurooppaa nagaan jiraatu dhiifte biyya Bashii keessatti akkasi dhiignisii dhangalaa'uun hedduu nam gaddisiise osum waan feet balleessisi reebicha ganga kummaal maqaa poolisii Oromiyaatiin dhiiga artistoota sagal Oromoo kan dhangalaasuun kun dafe dhaabbachuu qaba diinummaan mootummaan kun Oromoof qabsa sadarkaa kan erga'ee jira kanneen itti dhiyoo jirtan lubbuu isheef dafaadha qaba jechuun barreessa taayee danda'a immoo olaantummaa seera jechuun itti keeyyaata waabiin bilisummaaf diimokiraasii olaantummaa seeraati gaafatami mootummaan gabti olaantummaa seera mirkaneessu abbaan fedhes yoo taseer cabsinaan gaafatamuun dirqama yakkama eegi raawwataniin booda yanda adda uumanii dhidhiitachuun hin baasu seera kabajuuf kabachiisu akka feeteen beekamuun jirti jechuun barreeffamni afaan gooda dubbiin tun babal'achaa dhufte sa'aatii muraasaan duub fuul feesbuukii xiyyaal argee jedhalatti oduu mootummaa jajjabarreessuun ka beekama namni xiyyaal argee jedhame immoo waldhabde dubbii tana akkan jechuun afaan jirje kalees galgal burraayyuman dhugaatii keessa waldhabi turkanamoota dhuunfaa ta'e adoo jiru namni duul maqa balleessii gootota gaachaan Oromoota poolisii Oromiyaa irra gaggeessa ture seeraan gaafatamuuf jiraachuu koomishiinarii poolisii Oromiyaa beeksise jira of qabachiisuun akkas poolisii kee maqa balleessuun hin mintaan jechuun dubbaat wamtaa teebu duuba haleella artistootaaf hirmaattota jiltan irra burraayyuu godhame dhiibbaan cimaa jiddu galeessa kaa'umam yoo ta'u artist Hawwiil Finesh Qannoo Yaareediif Dassaaleny beekamaa yookaan asu qofaalleen algaarir jiraachuu fuulli miidiyaa hawaasa dubbaat. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed won the Nobel Peace Prize in 2019. Oduu keenya xumuraatiin jijjiiramni qabsoofneef karaarraa maquurraa kan ka'e Oromoon aarsaa hin barbaachifne kaffalaa jira jedhu jiraattonni magaalaa Shashamannee. Ajjechaa fi hidhaan bara kana keessa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru kan isaa yaaddes ta'uu dubbatu yaada isaanii Lammaa Huseen Shashamannee irraa nu ergee jira. Haalli yeroo ammaa kun hanga takka yeroo duraa bareedaa ture erga qeerroon qabsoo geggeessee qabsoo kana asiin ga'e uummanni Oromoo hanga takka hafuura baafatee ture. Amma ammoo uummanni Oromoo haala gaddisiisaa keessa jira jechuun hin danda'ama. Maali yoo jettu uummanni Oromoo qabsoo hadhaa'aa godhee ummata Itoophiyaa hundaayyuu bilisoomsee qabsoo asiin gahee jechuudha. Qabsoo kana keessa erga qabsoo kana asiin gahee waan qabsaa'uuf san hin arganne jechuudha uummanni kun. Haalli yeroo kana dubbachuudhaaf waan dur jalqaba yeroo qabsaa'onni armaan dura qabsoo tana diriirsanii nuun gahanii wareegama guddaatti kafalanii nuun gahan irraa yoo kaafne dubbanne jechuudha yeroo Waaqoo Guutuu fa'aa Taaddasaa Birruu fa'aa
hadhaa dukkana keessa ta'anii hadhaa qabsoon qabdu hundumaayyuu uummanni fi hawaasni qeerroof qarreen godhee gaafa jijjiiramni kun dhufee jedhu jijjiirama kana nama hundattuu itti gammadee garuu haalli amma keessa jirru kun xiinxallinee yoo yaada mataa keenyaatu yoo kennanne jennu jijjiiramni sun waan xiqqoo karaarraa maqe nutti fakkaata. Akkanatti ol bulchuun baay'ee ulfaata uummata keenyaaf illee hin ta'u. Uummanni keenyallee waan nuti ammaan tana uummanni Oromoo uummata waa itti himanii miti. Inni waan namatti hima. Uummata waa itti himanii miti. Gidiraa fi rakkoo fi cinqiin yuunivarsiitii uummata Oromoo taatee jirti. Yuunivarsiitii big yuunivarsiitii barannee jira. Kana maaltu nu barsiise rakkoo gidira ajjecha hidha nu barsiiftee jirti. Gammachuu uummanni Oromoo qeerroon Oromoo bilisoomsee alaa galee ka alaa gale. Erga qabsoo kana siin gahee amma hoo maaltu jira woo jenne waan nama gaddisiisaati. Uummanni Oromoo har'a gadda keessa jira. Imimmaan har'a ilmaan isaa gadda nama 5,000 ol dhumateeyyuu gadda sanuu sun baan har'a gaddi biraa irraan itti dabalamaadha jechuudha. Daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Qophiileen OMN itti fufuu waan wattaniif ulfaadhaas ni jenna.